qabsoo ijoolleen Oromoo qeerroon Oromoo isfaaltii magaalaa fi baadiyyaa keessatti osoo addaan hin citin taankiidhaa fi madfii waraana hanga funyaaniitti hidhate dura dhaabbachuudhaan guyyaa irraa guyyaa qaalii fi bareedaa ulfaataa kana baga waliin geenyeen isiniin qaba. Kanatti aansuudhaan qabsoon isin gootan keessummaa keenya hoggaan bulchaa aanaa kanaa obbo Addisuu Fayyisaa isaa kan yeroo dheeraadhaaf akka diinaatti walillee barbaadaa turre kan wal dhabamsiisaa turre qaama tokko nu gootee jeellee abbaa gadaa walitti fiddee waltajjii tokko irratti funaananii haasawaa. irra deebi'ee hundi keessanuu baga jiraattanii baga guyyaa kana geenyeen isiniin jaalladha. Qabsoon kun isa beeku isa keessa dabree guyyaan har'aa kun guyyaa qaaliidhaa fi ulfaataadha. Dirreen kun dirree qabsoon bilisummaa Oromoodhaatti eegalame qabsaa'onni hedduun bebbeekamoodhaa fi hayyuun qaqqaaliin itti dhabamanii fi itti diriirfaman ture. Isaan keessaa warra Saayilii Ganamaa jaalalamoo Qilxuudhaatti wajjin turan jaal Hundee yookaan Ahmad Taqiin nama tokko turan. Akkasumas Siraaj Kamaal, Guutamaa Ibrahim, Halawii Bushraa, Abdulqaadir Umaree, Hassanoo Umaree, Sultaan Mahammad Haajii, Mustafaa Tahaa, Mayraa Sheekotaa, Walee Dhaqqabaa Jamaaloo akkasuma warra boolla tokkotti rashanaman Najjaash Ibrahim, Sukkaree, Ahmad Hassanoo, Aammee Bakkalcha Sheek Maammed Raabiitii wajjin jarri kun warra boolla tokkotti rashanaman ture jechuudha. Nagoofaa miti qeerroleen hedduun kanneen maqaa hin dhahin kan mana hidhaatii fi bosona keessatti dhabamaa turan tokko lamaa miti. Isin ijoollee Taaddasaa Birruuti, ijoollee Lemee Qilxuuti, ijoollee Hundeedhaati, ilmaan Bakkalchaa fa'aadha. Qabsoo kana walirraa dhaabnee bara baraan guyyaa guyyaan osoo addan citin bakka kanaan geenyee guyyaa gammachuu kana irra deebinee dhiiga isaaniitiin, lafee isaaniitiin, foon isaaniitiin baga geenyeen isinin ja'a. Mee yeroo tokko gootota amma maqaa dhahee kan biraa kan bilisummaa Oromootiif bosona Oromiyaa keessatti dhumanii lafee isaanii keessaa shimbirti bishaan dhugaa jirtuu fi kanneen dhabamanii dhidhiinfaman kan mana hidhaa keessatti dhuman daqiiqaa tokkoof ol kaanee haa yaadannu. Fayyataa ulfaadhaa qabtaa. Dhiyoo gataa sagantaa bal'aa isiniif qabnaa ergaa jajjabaa dhaaba keessan adda bilisummaa Oromoo irraa isin dhufeef qabnaa obsaa ofirra gataa nu caqasaa obsaan. Warri nama dhiibaa jirtan gamana irraa dhaabbataa dhiyoo maal taatan? Jaal dhugoomsaa dhugaasan waltajjii kanatti